Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo dabalee daddabalee haala bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u dammeetu kan jedhu jalatti kan argamtani weelikaam baga nagaan dhuftan anaa dhufu jedheera hunduma keessaniyyuu as jala kan jirtanis hundumti keessan baga nagaan turtanii haaraa kan dabalamtanis baga nagaan dhuftan suniin jedheera waaqayyoo sanuu eegee nuti tiksiif galannii fulfinni guddaan haa ta'u maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo guddaatti sinaa eebbisu waan gootan hundumaaf ulfaadhaa ammas like share subscribe gochuun wal bira haa dhaabbannu guddisaa chaanalii kana siniin jechuun barbaada. Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru egaa karaa ittiin dubbiin sagalee waaqayyo dhugaa bahamuudha. Har'as waaqayyo nutti hin dubbata tarii sagalee dheeraa waraabuu dhiisuun mala sagalee gabaabaa keessatti waaqayyo jecha dheeraa namaaf qaba sagalee cimaa isaa namaaf qaba. Jalqaba ta'uu danda'a barumsa walitti fufinsaan waliin barannu ta'uu danda'a waaqayyo moo nu gargaara waaqayyo isa kana keessatti galateeffata waaqayyo isa yeroo hundumaa nu gargaara nu gaggeessu jajata sagantaa keenyatti fufna mootii waaqaaf lafaaf ulfinneef galanni guddaan haa ta'u guddaa baay'ee si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenya galanni ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u maqaan kee kan eebbifame haa ta'u maqaan kee qulqulluudha maqaan kee maqaa maqoota hundumaarra caaluudha maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u ijaa eegumsa kee ijaa tola kee eebbifame ammas yaa waaqayyo gooftaa hin jalqabne malee hin xumurre miti karaarra jirra warra karaarra jiran immoo kan gargaaree galmaan ga'u si duwwaadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari ana mucaa kee fuula kee kanan jiru karaa hundumaatti ayyaana naaf baay'is dubbii kee dubbachuuf dubbii kee hubachuuf dubbii kee waaqayyo gooftaa dhaloota biraan ga'u akka hin danda'uu fi ayyaanni kee dachaan naaf haa baay'atu saba kanaaf fa'aata ayyaana kee baay'isi gurri dhaga'u hubatee fudhateetti jiraachuu akka danda'u ati gargaari waan hunda keenya gargaartuuf galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u maqaan kee waaqaaf lafarratti haa eebbifamu waaqayyo gooftaa ergamaan seexanaa yaanni seexanaa akeekni seexanaa qilleensarra lafarra namatti fayyadamee karaa kamiiniyyuu xiyya kan darbatu lafa jiru hundumaatti harka kee harka waaqayyootiin haa daangeffamu kan qabame haa ta'u ija hunda guutu ulfaadhu kabajame eebbifame maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo haa eebbifamu guyyaa har'aa kan waliin ilaallu macaafa qulqulluu keessaa macaafa Daani'eel raajichaa boqonnaa jaharraa kaasnee waliin hin ilaalla maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u akkas jedhanan dubbisa lakkoofsa tokkorraa kaasee maqaa Yesuusiin Daariyoos mootichi kutaa mootummaa isaa hundumaa akka bulchaniif namoota 120 hojii mootummaa irra dhaabuu ni jaallate. Isaan irratti immoo namoota 3 mataa godhee irra kaa'e. Warra 3 keessaas tokko Daani'el ture. Warri kutaa mootummaa isaa bulchan immoo hojiin mootummichaa akka hin hir'anneef wanta itti gaafatamaniif warra 3 kanaaf deebii ni kennu. Daani'el kuni hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaa irra isa dhaabuu yaade yommus warri mataa ta'an sunii fi warri kutaa mootummaa bulchan dubbii mootummichaa ilaaluu keessatti karaa ittiin Daani'el irratti ka'an barbaaddatan garuu inni amanamaa waan tureef wanti inni irraa kaate yookiis balleesse tokko illee irratti hin argamne kanaaf jarri balleessaa ittiin isa irratti ka'an karaas hin arganne kana irratti jarri kun karaa wanta seera waaqayyoo isaa ilaaluu yoo barbaanne malee nuhi karaa ittiin Daani'el kana irratti kaanu hin argannu waliin jedhan. Egaa warri mataa ta'anii fi warri kutaa mootummaa bulchan kuni wal ga'anii gara mootichaa dhaqanii yaa Daariyoos mootii bara baraan jiraadhu ati mootichi namni hamma guyyaa 30 gara kee duwwaatti malee gara waaqayyootti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee dhiyeessee boolla leencotaa keessa akka buufamuuf abboomi dhaabbataa baaftee
isa ittifamee kanas cimsitee hojii irra akka oolchituuf warri mataa dureen mootummaa, warri mataa kutaa hojii irra jiran, warri kutaa biyyaa bulchan, gurguddoonni mana mootichaa